ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይህን ቪዲዮ ለምትከታተሉ እንዴት ናችሁ? ይህን ቪዲዮ ለመስራት የመጣሁት ወደዚህ ለአንዳንዶች መልስ ልሰጥ አይደለም። ይሄ ነገር ልክ ነው፣ ይሄ ነገር ልክ አይደለም፣ ውሸት ነው፣ ውሸት አይደለም ብዬ መልስ ልሰጥ አይደለም። ነገር ግን ዱከና ሊዲያ ደረሰ ይበህዱ ኬስሜሳ ጅርቲ ኩንሞ ናማ tokko lama osoo hin taane intarneetii guutummaan waan irratti kee fakkaata. Keessattuu karaa feesbuukii wantoonni bahaa jiranii fi wantoonni dhufaa jiran Liidiyaa Darraseedhaa fi wanta baay'ee sodaachisu fakkaata. Kun hundi maaloodha? Akkamittiin jalqabe? Eessaa dhufe? Wanti kun eessaa kee kan jettan hunda keessaniif viidiyoon kun deebiidha. Egaan amma xumura viidiyoo keenyaatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenya haaraa hin taatan immoo sabskiraayib gochuun odeeffannoo haaraallee akka qabannee isinii dhufnuuf nu jajjabeessaa isiniin jenna. Akkasumas illee viidiyoo kana immoo sheer gochuun dagatinaa isiniin jenna. Aadaa haasaa isiniittiin baay'isuu gara viidiyootti isin dabarsu. Kanaan dura afaan Oromoonis ta'ee afaan Amaariffaan faarsaawwan baba'an hundumtuu kan namatti tolanii fi seera macaafa qulqulluullee kan eeganidha jechuudha. Keessumaayyuu akka hundi keessan beektanitti wangeelli sirba hin balaaleffataa jechuudha. Keessumattuu dhiyeenya kana kan ta'e immoo faallaa wanta kanaati jechuudha. Hundumti keessan iyyuu beektu faarfattuu Liidiyaa Darrasee afaan Oromoodhaanis ta'ee Amaariffaan kan faarfattuu turte. Keessumaayyuu faarsota kanneen akka kanaa fi kan kanaadhaan illee beektu jechuudha daawwattoota keenya. Egaan amma maaltu ta'e kan jettanii fi dhiyeenya kana faarfattuun Liidiyaa Darrasee faarfannaa bareedaa fi hedduullee kan itti dhamaatii hojjetu faarsaa Obileen kan jedhu tokko gadhiistee turte jechuudha. Faarsaa sanas jechuudha faarfattuu Liidiyaa uummanni baay'ee jaallata jettee yaaddus faallaasaa uummanni baay'ee jibbuudhaan argame jechuudha. Sababa uummanni baay'ee jibbeef immoo maali yoo jettan akka namoonni baay'een karaa feesbuukii fi karaa tiiktaakii ba'uudhaan dubbachaa jiranitti kun sirba malee faarsaa miti jechuun akkasumas waa'ee kan faarsaa fi waa'ee waaqayyoo kan ilaallatu tokkollee kan keessaa hin qabnee fi kun persentii 100 akka sirba ta'ee kun faarsaa miti jedhanii hundumtuu karaa feesbuukii fi tiiktaakiidhaanii odeeffannoo oduu ijoo godhachuun waa'ee faarsaa kanarratti kaka'anii jiru jechuudha. Egaan namoonni baay'een karaa feesbuukii akka jedhanitti faarsaan kuni sirba malee faarsaa miti. Kuni aadaa keenya ibsu. Kun immoo akka kanaa yoo itti fufee dhaloota ittaanullee balleessuu kan danda'udha. Kanaafuu kun dhibba faarsaadha jennee fudhachuu hin dandeenyu. Kanaan dura akka yeroo kan faarsaa yeroo ba'u luboonni waldaa irratti ilaalanii kan dabarsanidha. Amma garuu wanti kun abbaan barbaadallee akkuma barbaade kan godhudha jechaa jiru jechuudha. Keessumaayyuu karaa tiiktaakis dhufanii akka yaada dabarfatanitti. Faarfannaa Liidiyaa Darrasee kalee gadhiifame irratti namoonni qeeqaa fi yaada garaagaraa kennaa turaniiru. Anillee karaa feesbuukii gosoteen ture namoonni baay'een arrabsoodha kan isaanii fayyadamaa turanii. Isa jalqabaa faarfattuu Liiduu Darrasee Waaqayyoo bara kee haa eebbisu. Jechoota faarfannaa keetii baay'ee jaalladheera. Sirba faarfannaa godhanii faarfachuun cubbuu miti. Yeedaloo ta'e immoo namoonni guyyuma guyyaan jijjiiraa oolu. Cubbuu ta'ee natti hin argamu. Namoonni guyyaa tokko yuutuubii kee sabskiraayib godhanii beekne guyyaa tokko laayikii godhanii koomentii godhanii si jajjabeessanii beekne si salphisuudhaaf duubatti si deebisuudhaaf aamilee kee cabsuudhaaf fi yaadii baay'ee gochaa jiru. Faarfannaa kee durii kaafnee itti eebbifamaa turre itti eebbifamaa jirra. Dogoggora xiqqoo muuziqaa sirba fakkaatu sanarraa fudhatame jedhamee haasa'amu kun waanuma xiqqoodha. Namni keenya gaarummaa kee 99 dhoskee hanqina kee tokkitti bakkeetti baasee haasa'a kun waan dinqiis waan haaraas miti. Kanaaf jabaadhu isa kanarraa baradhu bor waan guddaa akka itti fiddeettu abdii guddaa qabna. Akkuma argitan namoonni baay'een jecha inni kaan immoo qeeqaa turanii jechuudha. Keessumayyuu qeeqillee baay'ata jechuudha. Garuu akka waliigalaatti yoo ilaalle
faarfattuu keenya kanaan dura faarsaa seeraa illee akka hundumtuu itti eebbifamaa turedha jechuudha. Fi faarfannaan illee hedduu kan nama eebbisanii fi eebba gurguddaallee kan qabanidha jechuudha. Garuu yeroo ammaa kana dogoggora muuziqaa sirba fakkaatuun faarsaan hojjetamee fi yeroo ammaa kana wantoota akkasii kanarratti illee wantoota inni hirmaatan hedduudha jechuudha. Garuu nus bukkee dhaabachuu qabna isiniin jechuun barbaada. Keessumaayyuu isin karaa Facebook isee akka dabarfatteen guyyaa tokkotti kaatanii diina nagottuu illee jettee yaadisee dabarsitee turte jechuudha. Deebii ishee laattii fi fuul viidiyoo isaallee viidiyoo itti qabannee dhufna. Warroonni chaanaalii keenya illee sabiskiraayib godhin jirtan illee sabiskiraayib godhaa. Akkasumas illee odeeffannoo haaraa fi kan hedduullee nama ajaa'ibsiisan qabannee akka nuyi dhufnuuf illee chaanaalii keenya kana immoo sabiskiraayibii fi laayikii fi sheer gochuun immoo viidiyoo sattaanutti immoo yaada isin dabarfattee waa'ee sirba kanarratti illee maal akkasiin jettee isinii qabannee dhufna jechuudha. Waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jechaa gama kiyyaa nagaatti.